Addunyaan qarqara voolkaanoo daffaa jirurra dhaabbatte. Caamsaa 13 bara 2026 gaaddidduun gurguddoota lamaanii yeroo wal arguun ibiddi Weest Baankii fi Teheraan ammoo samii nyaachuuf sodaachiseera. Gaarreen lamaan yeroo wal argan lafti isaan jalatti raafamte. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin wal arguuf Beejingitti gadi bu'aniiru. Tiraamp waraana guyyoota 75 Iraan waliin gaggeeffamaa jiru xumuruuf Chaayinaarraa gargaarsi akka hin barbaachisne yoo dubbatan, dhugaan jiru garuu obomboleettii doolaara biliyoona 11 ta'eera. Chaayinaan gurgurtaa meeshaa waraanaa guddaa Waashingten Taayiwaanitti goote irratti akeekkachiisa qilleensaa kan kennite yoo ta'u, tarkaanfii sarara dhukaasaa hin cabne jechuun ibsiteetti. Tiraamp Iraan keessatti nagaa dubbachuuf yeroo qophaa'utti Xi Jinping furtuu dinagdee addunyaa fi boba'aa Strait of Hormuz keessa yaa'u qabateera. Xiinxaltoonni walga'iin kun walga'ii dippiloomaasii moo walga'ii dhuma dhoo'insa addunyaa dura ta'edha jechuun gaafii kaasaniiru. Addunyaan gaaddidduu namoota lamaan kana ilaaluun jechi tokko wal-abdee dinagdee kaasuu akka danda'u ni beektis jedhameera. Kana cinaatti Peentaagoon waraanni Iraan waliin gaggeeffame doolaara biliyoona 29 baasisuu himeera. Ministeerri ittisaa Piit Hegzeet bara dhufuuf baajata guddaa doolaara tiriliyoona 1.5 gaafateera. Dippiloomaatonni Beejing keessatti yeroo haasaa lafti Teheraan boottii warraaqsaa jalatti raafamte. Iraan shaakala waraanaa guddaa onnee magaalaa guddoo biyya ishee raase keessatti jalqabdeetti. Kunis waan dhufaa jiruuf qophii ta'uu kan agarsiisudha. Birgaadeer Jeneraal Hassan Zaadii labsii cimaa baasaniin Iraan haleellaa USA kamiifuu bakka kamittuu yeroo barbaaddetti ofirraa deebisuuf qophiidha jedheera. Magaalota misaayila dhoksaa gaarreen keessatti awwaalaman irraa kaasee agatuuta diroonii gammoojjii keessatti eegamaa jiranitti ibsuun ergaa xiyyaara fe'umsa galoo galaanaa keessa jiraniif ergeera. Sirni addunyaa durii caccabuu qofa osoo hin taane sagalee mootoraa 1000 waliin daffeera. Dorgomtoonni warra dhiyaa fi bahaa cirracha Iraan irratti yeroo wallaban humni sodaachisaan kaabaa gaaddidduu golee addunyaa hunda ga'ee darbateera. Guyyaarraa qilleensi lafa qorraa Moskoorraa dhufe seera fiiziksii humna addunyaa bara baraan jijjiireera. Fageenyi jireenya fi du'a gidduu jirus reefu badeera. Lafa onaa Raashiyaarraa meeshaa waraanaa addunyaa seexana lammaffaa jechuun waamtu balalii jalqabaa milkaa'inaan xumureera. Raashiyaan meeshaa jinnii kana Saarmaat Interkontinentaal Baalaastik Misaayil jechuun moggaafteetti. Kunis kutaa waraanaa addunyaa hunda keessa raafama ergeera. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin tasgabbii qabbanaa ta'een addunyaa dura dhaabbateera. Saarmaat misaayila addunyaa irratti humna guddaa qabu jechuun labseera. Maashiniin mataa waraanaa kun meeshaa warra dhiyaa kamiyyuu dachaa 4 kan caaluuf fageenya kiiloomeetira 35,000 ol kan qabu ta'uu himeera. Pilaaneetii kanarratti bakki itti dhokatan hin jiru jechuun Puutiin labsiidhumaa kenneera. Maashiniin abiddaa kun sirna ittisa farra misaayilaa jiruu fi gara fuulduraa uumamuu danda'u hunda akka cabsus dubbateera. Waldandoomsi Tiraamp waliin dhiphachaa jiranis waardiyyaa dadhabaadha jechuun Puutiin ibseera. Itti aanaan dura taa'aa mana maree nageenyaa Raashiyaa Dimiitirii Medvedev eebba milkaa'aa kana eeruun warra dhiyaatti qoosaniiru. Ergaa gadi fageenya addunyaa jeeqen michoota Raashiyaa warri dhiyaa baga gammaddan jechuun amma hundi keessan nutti dhiyaattaniittu jedheera. Kana jechuun onneen magaalaa addunyaa kamiyyuu jinnii abiddaa kana jalaa ba'uu akka hin dandeenye kan agarsiisudha.